Akkam jirtu kabajamoo barattootaa fi hordoftoota chaanaalii Gadaakoo. Addunyaan keenya gara teeknooloojii Artificial Intelligence yookaan AI jedhamutti jijjiirameerti. Barataan har'a kitaaba qofa dubbisee qabxii fiduu qofa otoo hin ta'in teeknooloojiin dhaloota kanaa akkamitti akka qabatu beekuu qaba. Baay'een keessan waa'ee AI dhageettaniittu, garuu akka meeshaa qormaata ittiin hatanitti yaaddu. Kun garuu dogoggora. AI'n barsiisaa dhuunfaa mana keetti sa'aatii 24 si waliin jirudha. Har'a viidiyoo kana keessatti barataan tokko akkamitti AI'n sirriitti qubachuun qabxii A+ fiduu akka danda'u tooftalee gadi fageenyaan isiniif ibsa. Mee waliin haa ilaallu. Duraan dursee AI'n maali? AI'n akkuma nama si waliin haasa'uu kan danda'u, odeeffannoo addunyaa kana irra jiru hundaa sammuu isaa keessatti kan qabatedha. Inni akka Googilii miti. Googilii liinkii qofa siif kenna, ati immoo isa keessa barbaaddatta. AI'n garuu siif barreessee, siif hiikee, siif ibsee, xaaxaa herreega siif furuu, karaa ittiin deebii sun dhufe siif kaa'a. Kun dandeettii sammuu keetii dachaan dabala. Tokkoffaan yaada ulfaata salphisa. Barumsa kee keessatti yaada baay'ee sitti ulfaate kan barsiisan siif ibsee siif hin galle qabda. Fakkeenya quantum physical, quantity, photosynthesis. AI akkas jettee gaafachuu dandeessa. Explain the concept of photosynthesis to me like I am 10 years old child. Inni immoo akkuma nama guddaa mucaa xiqqaatti odeessutti jechoota salphaa fi fakkeenya jireenya keessatti siif fiduu kan yaada ulfaata sana akka bu'uuratti akka hubattutti siif gargaara. Gabaajee fi samarii barreessu. Barataa yeroo baay'ee kitaaba fuula 100 yookaan 200 dubbisee utuu yeroo gabaabaa qabaachuu danda'a. AI itti fayyadamee kutaalee siif ulfaata kooppii gooteetti kennuun qabxiiwwan gurguddoo san qofa naaf baasii hoo jetteen daqiiqaa tokko keessatti qabxiilee muraasa qofa siif kenna. Kun yeroo qormaataaf qophooftan riiviyuu gochuuf baay'ee murteessaadha. Garuu yaadadhu, AI'n akkasiif gabaasu malee akkasiif dubbisuu hin godhin. Kitaaba kee dubbisuu hin dhaabin. Afuraffaan afaanii fi giraamara sirreessuu. Dhiisii yookaan barreeffama afaan Ingiliffaa barreessitu dogoggora giraamaraa qabaachuu dandeessa. AI'n barreeffama kee akka siif sirreessu gochuu dandeessa. Check this easy for grammar in the early jettee yoo itti kennite dogoggora kee siif sirreessa. Jechoota babbareedoo akka fayyadamtu si gorsa. Akkasumas dandeettii afaanii kee dabaluuf afaan ati barachuu barbaaddu. Fakkeenya Ingiliffa speak with me jettee akka namaatti waliin haasa'uu dandeessa. Herreegni yookaan maatiin ulfaata. AI'n gaafii herreega siif furuu, garuu faayidaan isaa inni guddaan deebii sana qofa siif kennuu miti. Show me the step by step solution yoo jetteen akkamitti akka deebii sun dhufe tokkoon tokkoon siif ibsa. Kun immoo boruu qormaata irratti ofii keetiin akka furuu dandeessu si gargaara. Akkasumas dhumarratti dhimmi murteessan tokko jira. AI yeroo hundaa sitti hima. AI'n yeroo tokko waan hin jirre uumee odeessuu danda'a. Kanaaf odeeffannoo inni siif kennu kitaaba kee waliin madaali. AI'n akka meeshaa itti barattutti fayyadami malee akka meeshaa siif hojjetutti hin fayyadamin. Yoo inni siif hojjete ati hin barattu. AI'n qubachuun dandeettii kee dachaan dabala. Addunyaa jijjiiramtetti atis jijjiirami. Teeknooloojii kana fayyadamu. Viidiyoon irraa barattoota hundaaf ni gargaara jedheen amana. Isin hoo AI akkamitti fayyadamaa jirtu? Koomentii jalatti naaf barreessaa. Yoo viidiyoon kun isin gargaare laayik gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessan waliin dandeettii isin dabaluu barbaadan hundaaf sheer godhaa. Barnoota dabalataa fi gorsa teeknooloojiif Gadaa